Daawwattoota keenya marii biyyaalessaa irratti dhimmoota falmii kaasaniif irratti maratame keessaa tokko dhimma magaalaa Dirree Dhawaati. Dhuguma irra deddeebinee dhimma magaalaa Finfinnee isin biraan geenyeerra. Waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa maaltu jedhame? Hamzaan na bira jira. Waa'ee magaalota federaalaa irratti dhimmi magaalaa Finfinnee akkaan falmisiisaa waan tureef dhimmi Dirree Dhawaa dagatame malee irratti mari'atamaa ture. Dhumarrattis walii galteerraa akka ga'amee maddii dhimma kanarratti warra hirmaatan keessaa tokko ta'anii eenyummaa isaanii dhoksuun BBC'tti himaniiru. Magaalaan Dirree Dhawaa irratti addarrummaadhaan kan wal falman bakka bu'oota naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee irraa dhufan akka ta'an kan isaanii ibsanii keessattuu dhimma abbummaa irratti magaalattiin kan keenya jechuudhaan kan akkaan waliin falman jara lamaan ta'uu bakka bu'oota naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee ta'uu haa ta'u malee hagas mara falmiin walitti bu'iinsa uume akkan turree fi dhumarrattis akka walii galanidha kan isaanii nutti himanii keessattiyyuu kanneen naannoo Oromiyaa irraa dhufanii magaalaan Dirree Dhawaa teessoo ganamaa qe'ee ganamaa gosa Oromoo afran qallooti jechuudhaan daran akka falman kanneen naannoo Sumaalee bakka bu'uudhaan marii kana irratti hirmaatan immoo magaalaan Dirree Dhawaa teessoo ganamaa gosoota Iisaa fi gosa Gurguraa jedhamaniiti. Kanaafiyyuu magaalattiin kan keenya jechuudhaan akka falman garuu dhumarratti giddu seentummaa paartii biyya bulchuun paartii badhaadhinaatiin paartiin badhaadhinaa miseensota isaa gorsuudhaan akka gar tokkotti dhufan godhee waliigalteerra akka ga'an quba qabaachuu maddi kun BBCdhaaf mirkaneessaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan magaalattiin magaalaa itti waamni ishee kan federaalaa ta'e poolisii fi mana murtii mataa ishee akka qabaattu bakka bu'oota ofii filatteen akka bultu kan 40 jedhamuuf 20 jedhamu kun akka hafu irratti walii galamuudha kan nutti maddi kun jechuudha. Kana dura egaa magaalaa Dirree Dhawaatti falmii fi komiin fa'aa ka'aa ture. Dabareedhaan naannoo Oromiyaa irraas naannoo Sumaalee irraas hooggantoonni magaalicha bulchaa turanii garuu wanti ifatti beekamu waldura dhaabbannaa fi kooministirii yeroo garaagaraatti yeroo mormiin dhalatu fa'aa dabalatee jechuudha. Dabareedhaan bulchuun kuni marii kanarratti keessumaa marii biyyaalessaa irratti akka ka'edha kan dhageenye. Kana dura magaalli Dirree Dhawaa bulchiinsi akkam ture? Egaa magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa jaalalaa jedhamuun beekamtii magaalaa sabaaf sablammootaa jedhamuudha kan isheen faarfamtu. Sababa saboonni sablammoonnii fi uummanni garaagaraa keessa jiraatuuf gaaffiin garaagaraa ka'aa tureera. Kanarraa kan ka'e ajandaa taatee filatamte gaaffiin kan jiraattota magaalattii qofatu hin taane kanneen bakka biraatii gaaffii irratti kaasan gaaffii abbummaa irratti kaasan illee akka jiran koomishinii marii biyyaalessaa kanaan dura himanii turanii isa kanatu akka isheen filatamtu taasise. Magaalattiin yeroo dheeraaf magaalaa jaalalaa jedhamtee ibsamaa turtus dhiyeenya baroota dhiyoo kana rakkoon keessatti mudatee ture. Saboonni achi keessa jiraatan walitti bu'uun kanneen namoonni gareedhaan walitti dhufanii walitti bu'uu lubbuun namaa darbaas ture. Deebi'ees gabaasnaa ture. Rakkoon sun erga mudatee booda garuu magaalattiin deebitee nageenya ishee duraatti deebitee amma jirti. Akkaataa bulchiinsa isaa kanarraa ka'uudhaan mootummaan fooyyessee ture. Dhibbeentaa 40 yookiin immoo harka 40 naannoo Oromiyaatiif harka 40 naannoo Somaaleetiif 20 immoo jiraattota magaalattii akka qooddatan bulchiinsa magaalattii keessaa godhee ture. Garuu waliigaltee marii biyyaalessaa kanarratti irra ga'ame keessatti inni kun hafee guutummaatti magaalattiin bakka bu'oota ofii filatteen jiraattonni magaalattii bakka bu'oota ofii filataniin akka bultu murtaa'eera jechuudha. Hayya guddaa galatoomee Hamzaa.